Qarshii sun galuu eenyuun isitti mi'a namiti? Baga dhageessan Oromoo hanganan takka taattalaa jira jechuudha. Chaaw harmee koo sii bilbila. Harmee kee. Hayya harmee koo nagaatti. Siifu rabbii keetii dimuuti qaban. Rabbii keetii dimuuti qaban. Kita jalqabatti na isarraa dhukkee kaaseen ba'a. Dhukkeen irraa kaasee ba'an tana kanarra. Wallahi dhukkeen sirraa. Atis nama narrabsin. Atis nama narrabsin. Inuma narrabsa. Nama takka narrabsina. Jalli karaa shaa bilbiltuu dhiisa. Naashi nama baaki narrabsa qabu kootu qabu lokeeshinii Jalduun karaa shaa bilbiltuu dhiisa jalduun. Please wal dhaggeeffadha. Wal kabaja waliin kabaja. Kadee si dhaggeeffanna. Jalduu yaada wal dhiisa. Sifannan bilbilaa garuu santuuqa keessaa qabu amma santuuqa itti guuttadhee bilbilaa intala Zeenab jettu tana dhiirraa hin kaasa jettu maal baaka inni irraa kaas ta'ee barbaade qaama. Eessa jirta Dubaay yoo jiraatte nama si erguu hin danda'a kaardi. Maaliif sobda ilmoo namaati. Habiibaa giiftuu tolti mijeechi. Dhugaa barbaaddu. Amma lakkoofsa kee ergi kaardi siif ergaan. Raamaan kaardi siif ergitu amma harmeetti bilbiltu siin immoo taraa. Kan akkasitti kan wal dhaggeeffadha. Namni tokko muhitii hin baafatina wal dhaggeeffadha waliin arrabsina ishiinis dhugaa danda'u qabaachuu dandeessi walaa kabanyuu waliif haa dhaggeeffadha. Ishiinis haa dhaggeeffadha. Fooloo si godheera fooloo deebisee lakkoofsa kee keessaan ergi. Akka dhala namaatitti yaada. Gastii gubbaa taatanii nama torba taatanii maa walitti wajjuu namni takka yoo dubbate hin ga'u moo arraba barbaadu. Gabbuiti rasiida siif ergitu raamaa shawaa dawwalii harmee. Eeshnaa ergiti rasiidaan hin bitadhu maallaqa qabu. Yallaa bitadhu dawwalii harmee. Bitadheen dawwalaa rakkoon qabu. Haqa ishee laalla lubbu. Namni takka bichaan haasawee kamaalaan nama takka bar nama kudhan taatanii hin duuti dhaatu. Ani bitadheen hin dawwalaa. Nama narrabsina wallaan. Biteenii dawwalaa ansifan sheer godha laayifii yeroo ishin jirtu dhufee sagalee sinna keessamman hundayyuu. Jaldu nama tokko jinnaasa. Na dhaggeeffadhu ishi. Kaardi ishiin si erguuni ati yeettidha jechuu miti. Kaardi ishiin si erguun ati birrii hin qabdu jechuu miti. Wal gargaaruudhaaf asirra jiru. Kaardi siif haa ergitu gadi sin bu'ini asumarra taa'ii dawwalii akkasiifan kanatti nu dhageechisi. Nuti immoo sagalee siifan keessaas waa fudhannu qabna sagalee kee keessaas waa fudhannu qabna. Akka namaatitti waliin faayaan. Amma kana bilbileessi dhageessisaa ubsanaa godha. Zeenab naashinaal gadeessi galabbata ishee dos bira jira. Haadha namaan arrabsin. Haadha namaan arrabsin. Irraa hin gadi jettu maal baafii narraa gadi. Deebisinaatti Zeenab biyyee. Ishee gaaneen bilbila rakkoon qabu. Arrabsite. Ani bara amma siifan nama jabduu nama gahee gaggeessaa turte nama sagalee nuu taatelleedha. Siifan qeeqaan jiru akkanatti itti adeemu jechaan hin jira karaa keessarri asinillee garuu Zeenab tana naashinaal wal argina. Okay. Arraba dhiisiidhaadha koo dhiisi Zeenabiin natu sikkisa amma dawwaliiti tarii haqa qabaachuu dandeessa ani nama biraa soorsiisuu danda'a tarii harmee miti akkumatti jettu mee dawwaleeti immoo nu dhageessisi seennaa asirra ta'e. Jammar armeen lakkoofsa qabdabaa malee itti deebee dammoo gabaan jiru lammaffaa dammoo armeen dhibamtee obboleetti shibira ciisaa jirti siifan hin beekte yoo ta'e. Obboleetti shibira armeen dhibamtee ciisaa jirti dhukkuba hitiitiin waan bilbila kana taa'u tokko jiru. Maal kofaltaa ogummaa dhugaa sittaase jette shoo haydatti. Abbabaatti dawwalaa qoyyaa dhaggeeffadha amma immoo abbabaatti dawwalaa dhaggeeffadha. Abbabaatti dawwalta dhaggeeffadha. Ati nama ani nama wajjin daladhee guddadhe nama ganda kiyyamoo situ na caala beekamee maatii. Ganda maanii si gaafattee dadhabne amma. Ani tasuma jechuudha kaa. Waltuu dhiisaa kaa. Wal kabajaa. Ishiinis si kabajaa. Maallaqaa inaa saaratiin medhe afaan kee qabee dhaggeeffadha. Siifu rabbii keetiin si qabee atis haga ishiin si kabaje ishiis kabaji atis muutii godhadhu hanga ishiin dawwaltutti hin baasin muutii godhadhu rabbii kee sodaadhu haa dawwaltu. Hawwiinis ishii kaardii qabaachuu baannaan kaardii hadoo kaardii burtukaanaan qaba dabarsaatti sibitti jamaanii bakka qabaachuu haa dawwatu jechuudha. Baay'ee Kaardii dhaggeeffadhaa. kanumaan xumuraa bakka walitti hin deebisina dhaggeeffadhaa muutiin bal'ina. Haadha sanatti asirratti kan biraatiin immoo gadi bu'ee dawwalee seen dhageessisa maa waldoltu maa waliin dhageenye maaliidhaaf ishii caakkaan gurra qabaa jedhu Oromoo kun. Ani yeroo deemu rogaadhaan deema malee akka keessatti jettee. Mucaa kana barbaadu baasee. Hello.
nama yaabbulaa Abbaa waa hundi akkani abbaa nagaa keeti. Harmeen dhukkubsattee obboleettii bira jirti moo mana jirti? Harmeen kee eessa jirti harmeen kee? Harmee keemo. Harmeen kee eessa jirti? Jawalee kinte kumijoon naada wante turte maakala kirsimatti dubbanne. Okay, harmeen obboleettii Finfinnee jirti obboleettii bira? Moo mana sii jirti? Saawundi lakkoon lanetti muka battaashee. No. Ani harmee haasofsiiseera bakka sii jirtu nin beeka. Harmeen Finfinnee jirti moo? Harmeen kee Finfinnee jirti moo biyya jirti? Finfinnee jirti harmeen? Ay, jawalee kinte kun naada walanii kinte. Okay, qoy bakka nama biraa dawwala. Amma immoo inni ofiifuu maatiidhaan ol quban qabu. Kaleessa maal jedhani jarri kuni maatii abbaa bayanii haqa mucaa keenyaa nu barbaadaa jedhaa ture. Ani akkas ta'a ture. Amma immoo eenyutti bilbilaa abbaa manaa qumbee bilbilaa jechuudha dhaggeeffadhaa. Xattedhaatii mootiin kaasa. Mootiin kaasna. Leesh kana hunda si bilbiluu si barbaachise Yusuf. Haqaan hin deema akka ta'e warreen hin deemu. Warreen hin deemu haqaan hin deema waan inni irra jiru hojiidhaan hin agarsiisa. Maaliif muyitiin irra qabdu? Dandee saaltima keenya fixaa jirta kaa? Hayi sagalee qabadhu biyya dawwallaa. Sagalee qabadhu qoy jaldi yaabifti qabadhu. Maali ol kabajaa ijoollee akkaawuntii Ani amma bar biyya dawwalte dhiiste kee dantaa keetti dhimma siin qabu bar. Si gaafadhu nama hin qabdanii nama dhabdan nama keessan fidaa kan jette isaan bichaa si gaafadha nama akkam hin dhabne. Haloo dhaggeeffadhu. Hayi mucattiin maal taate nurri Saara? Okay, kira muitiin hiikkatu muitiin irratti qabeenu. Sa'ad. Amma dhaggeeffadhaa us. Saara atis muitii godhi. Okay. Kaasanii qoyaa eeggadha. Ifan. Qoy namta Nama gammachiisuuf hojjetta moo rabbi gammachiisuuf hojjetta? warra waxaxee as deddeemanii asiif achi deddeemanii maqaa nama balleessanuu ragaa jaraa balleessuuf. Abbiitti namni waxatee hin jiru baraate osoo dhugaa barbaadee yookaan kolfitii callisii bilbiltu bar dhugaa barbaadan bal asirra abbati. Waan ati keessaa Jifa kunoo wanta akka ragaa siin gaafannee nama dadhabne. qabdanii fuudhaa kan jettu sun immoo Ragaa ani waa si gaafachuu barbaade wanta akka qofa haasa'ii namatu sagalee kee dhaggeeffataa jira. Tole. Harmeen dhukkubsattee intala ishii bira jirti moo mana ishee jirti? Harmeedha. Harmeen qumbee simbira jirti moo mana ishee jirti? Dhukkubsattee jirti gini manuma ishee jirti. Okay, harmeen haasa'uu dandeessi moo bilbila haasa'uu hin dandeessu? Hani harmeedhaan amma haasofnaan harmeen haasa'uu hin dandeessu naan jedhani. Hadda ganama harmeen hin haasofne asii wajjin. Har'a ganama wal qunnamsiisee si haasofsiisee ture ko. Okay, anillee hamma wajjin haasa'een ture. Kanaafuu harmeetu bilbila qaba moo gaasheetu bilbila qaba? Harmeen hin qabatti bilbila lachuuyyuu indoomi irra caala harmeetu qabachaatti jira bilbil. Galatoomi. Harmeeni kan isiin jettu haqa koo siifan uummata Oromootti naa iyyi jettee amaanaan akka kennite moo hin kennine? Kennitee jirti. Namoonni baay'een nama mucaa wayii maqaasaa eenyu jedhanii bilbilee bakka kanaatti waamee akkana jedhanii jetteeti mucayyoo isheetti kumbeetti gaafa himtu waan akkanaa karaa siifaniif yoo ta'e gaafanneeti siifanii gaafannee deemtamanii sin jetteen deemanii jedhanii giinchittirree waamanii turan. Galatoomi. Kanuma si gaafachuufanii sii bilbila. Uummanni Oromoo asirra deeme siifan maallaqa nyaatti, siifan akkas taati, siifan haadhan beektu, nama biraa haadha fiddee jettee ijoolleen takka odeessaa jirti. Kanaaf ragaa si barbaade sii bilbila nagaan naaf ture. Ragaa kana hundaan hin deemaan isinii galee zimmettanii. kanaaf bara amma armee bilbiltee abbee bilbiltee dhiiste
Mucatti hin fixadha dhaggeeffadhu. Ati bukeessi ati bukoo bukeessi dhoqqee laaqi. irra qabdu ijoolleen dubbadha silaashi. Ani bukoo ati deemiitii dhoqqee laaqii bukoo bukeessi. Ani immoo hojii koo hojjedha. Ragaa takka fidaa innaan namni isiniin jedhu ragaa hin fiddanu. Haqa mucattii kana waan sin dhoksuuf deemtan ani hin beeku. Ammas irra deebi'ee sinima. Namni jiraatee jennaan namni ana caalatti hojjetu akkuma kiyyatti hojjetu. Dhiqishuu kuni akkasitti hojjetu yoo jiraatee ani waan kana sinii kenneetan anguma ijoolleen miseensi nama qarqaartu tokkotti siniin qarqaara. Harmeetti illee mee viidiyoodhaan fidee ilaa harmee koo uummata kanatti sii kennee jira. Uummanni kun siifa gaafatu. Ammas akka sammuu keessaniitti akka nama taataniitti intala kanaaf sagalee taa, maatii kanaaf sagalee taa, haqa baasaa fi siifaniin qofa irratti ilaalina. Kana booda namni maqaa qootutte salphattee jirti. Hirmichaa hin taane sirratti fudhadhu. Hirmichaa ajaa'ibaa sirra fudhadha. Siifan namni sirraa fuudhu iyyuu hin jiru. Nuyi ama. Qoyee naako dhaggeeffadha. Kana booda namni akka maqaa koo kaastanii jennaan ani gabbee tiiktookii irratti miti. Hirmichaa ajaa'ibaa. Wallaahi hurdi karaase. Maaninnatii koo hin beektani beekadha. Sinitti mee jira. Dhiigan taane sin tursiisa. Nan tuqinaa. Asumarratti dhaaba maqaan taane waliif hin kennina. Namni dhugaa barbaadu hundi keessanuu hundi keenya ga'ee mataa keenya qaba. Yaani Faransiin jedhu hawwi xiqqoo waan dubbadhu jira. Akkamumattiin dubbii sobaa kana sannafanii akkattiin dubbatu. Maali rabbiin hin sodaatanii? Maali nu malee namni hin jiru jechuun ishinu faayidaa qaba. Maali somni amma kana gahu? Maali somni akkattiin sobamu kun? Somni xiqqaatee illee sobamu? Maal jetteetu dubbii akkattiin ragaa wajjiniin itti odeeffamaa jiru hin sobdii maaloo dhallee? Wallaahi kun ishee irratti yoo hirmijaa fudhachuu barbaachisa. Yoo lakkin balleessin haqa mucaa kanaa jedhanii haa balleessan malee dhufanii mucattii kana mucaan ufaana eedda gaafa wanti kun jammare ufaana dhama'aa jirtu kana garaa dhuftanii jalaan ijoolleessiina. Isinis achumatti bukeessa waan bukeessuu barbaaddan. Hinuma dhufiina as keessumaan gashiin saara ijoollee zin jette an dhugaan sitti maashi bakka warri garee qaban garee masaanitti haa bukeessan. Yoo montallee amma jalduu jettan kun waa kenniteetti ta'e deebisaa fi birrii kanuma bakka. Amma booda isa isheen dhuftee ajjalatti waan barbaadde jettee waan barbaadde an sin arrabsu habiibti waan barbaadde haadha kodhiiste waan barbaadde yoo naan jettillee an sin arrabsu an dubarti kabajaa guddatte dhatti waan barbaadde dhuunfi naan jette. Dashii ilaa afaan ishee keessa gadi ba'u laala. Kun iyyuu diqaalaa arsiitti dhalattedha nan beekanii jira. Amboo maalii jedhu. Maali sobnan mana si geessite maaliif sobda? Kala namaa miti. Zannaba al tokko waan xiqqoo ishiitiin dubbadhee bu'aa. Hundi keessanuu nagaa qeessanii haa ta'uti. Ani akka yaada kootitti akka nama tokkotti osoo ajandaa namni karaa deemu tokko yaada fi karoora isin qabattanii deemtan kana gufuu isinitti ta'uuf yookaan immoo daagatii isinitti ta'uuf deemu kana qabattanii miidiyaatti dhufuu baattanii abbaan barbaade waan barbaade yoo jedhe osoo tuffattanii karaa keessanitti fuftanii natti tolaana. Maaliif garasii ergamtuun hundi dhuftee dubbiin tokko gaafa ija torachuuf deemu si fuuldura goranii ija keessan qoree waraanuu deeman maaf ajandaa akkanaa jalaa qabattanii kaayyoo qabdanii karaa deemattanii karaa keessan deemtanii kaayyoo keessan galmaan ga'uuf maan jabaate maa oduu isaaniitiif warra ergamee fi bitamee dhufe fakkeessee maqaa ganda keenyatiin daldalu jala deemtanii ajandaa isaa wajjin maa taatassin isaan gaafa ajandaa sin godhatan maaf ajandaa taataniif sin wajjin tuffattanii bira darbuu qabdan. Jalduu maaliif kamittiin tuffattee bira darbi? Akkamittiin bira darbita mucaa kana ajandaa baafatanii amboo jedhanii banatanii ta'u mucaa kana irratti duulaa jiru. Zanaba dhaggeeffadhu ijoolleen ganda keenyaa kaan jechuudha. Ajandaa nama godhachuu miti gaafa namni ajandaa godhate nama bahee ofirraan dubbannedha. Ijoolleen keenya ijoolleen naamusa qabanii maqaa ganda keenyatiin daldaltuu hundi dhugaa obboleettii keenyaa dhofsuuf jecha kana hojjetan. Dhaggeeffadhaa maqaa ganda keenyatiin nagaddi malee tokkittiin ishii dhalattuu shawwaatii miti. Ijoollee shawwaatii miti ijoollee kutaa kamiitti dhugaa micoo tanaaf dhiiga micoo tanaatti dhaabachaa jira. Ishiitun gantuuwwan kanaaf iddoon kenninaafi sin jabaadha kaayyoo qabdanii kaayyoo keessan galmaan yaa odeessitu odoo saree sin duuba duttuu sin deema karaa isaanii kana bichaa siniin jedhan wanta jedhu kana dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Beekatiif gufuu namatti ta'uuf kaayyoo kana akka galman geenye dhugaa obboleettii keenya awwaaluudhaaf bitamanii dhufan isaan kun kana baraa deema.
dhugaatiiti wanta jettee sirrii haa ta'u malee siifu adaraa kenna gahinati ijoollee kana bakka haatillee amaanaa sitti kennatti amaanaa jechaan akka amantaa kamitti iyyuu hin beektu jooko amaanaa jechaan waan baay'ee ulfaatu kanaafu warra bar hin barbaanne haa bahan warri barbaadan haa hirmaatan amma dandeettii keenyaatti numa waliin dhaabbanna waan ta'eef hin dhagahin adaraa fi ijoollee kana hin dhagahin eenyu isaanii iyyuu hin dhagahin waan barbaadan jedhanii siyaasa waan sidi bukaleen salleetti dawwalanii shamarran takkanat dawwaltee siifantu nu ergee gara ginciitti ol kottaa jennaan lakki dura siifannuufa dawwaltu jette jedha kun abbaan manaa qumbee kaleessa ana fakkaatanillee ammallee itti dawwalanii siifantu nu ergite gara ginciitti ol kottaa